Sumaya mul'attee jirti. Ani illee torbee tokko kan ga'e badee hadha mul'adheen jira. Alhamdulillah. Sumaya illee mul'attee jirti. Alhamdulillah. Maal isin fakkaate Sumayaan dubartii jabdu. Saayidoon asii sargirra jira, qophiirra jira, fataa zanaa jedha jira. Isin galee Sumayaan achi immoo salam ergachi deemte lim jettee badde guyyaa lama musadi bicha amalaate video ayyur Sumayyaa irratti. Sumayyaan hiccitiin Sumayyaa namallee sana keessa jirti. Yaman sana keessa jirti. Sana keessa hambaane. Tokkoffaa maal innoo jettani Sumayyaan sana keessa baatee Saudi deemtee Itoophiyaa galte maal jettani soba. Sababni isaa maaliif ishee yoo sirii meeshaan kun guyyaa takkatti akkamitti guuramee dhuma. Akkamitti guuramee dhuma. Yaayyaa hoop immoo hawaatu hicciitii beeka hawaan bakka hin beediyan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii jirtu jabaatu isin jecha hanillee naga koota alhamdulillah. Chaanaalii kee subscribe godha, like godha, share godha. Isin jecha warwaatota kabajamtoota kiyya waliin isin jecha warwaadu akkuma beekamu isin irraa badeen jira, anillee badee jira. Anillee mul'adhee Sumayyaanis mul'attee baga mul'attan jedha. Isin hundinuu baga nagaan deebitan jedha. Dhugaa dubbachuuf Sumayyaan dubartii jabduudha, dubartii cimtoodha. Saayidoo yeroo as jiru sana zana fataa jedhee sargi miileena lamaan dikkisee fuudhaa jira. Ajaa'iba bareesse. Sumayyaan hanga kanatti maal hojjetti? Mala baa otoo ofii keetiyyuu taatee mala baafatta. Garuu isheen ammallee Yaman sana keessaan baane. Biyyalleen gal, Saudilleen gal, Saudilleen deem, Saudi keessa deemtee ijoollee lamaan jiraachuun ulfaata. Hinjiraatti garuu isheen garuu ni ulfaata. Akkasitti qaba. Kanaaf jechuudha. Ayyuun immoo Saayidoo kiyya bira deema. Saayidoo kiyya miidhamee jira. Bakkish ta'e. Taa'e. Saayidoo bira deemte. Nagaa buusuun as taa'uu keetu hin da'uun. Nagaa Saayidoo buusuun as taa'uudha. Yaman deemuun balaa hammaataa fidda. Tokkoffaa laala intalli kuni dubartii jajjaba. Sumayyaan dubartii jajjabduudha. Dhuguma isirratti dubartii biraa fiduun barbaachisu haa ta'u dhiirri kun immoo isaan akkuma fedhan. Isin jechuu barbaada sababni isaallee maaliif hojjettanii dubartii jabduu sila dhiiruma jabaatu qabee deema. Dubartii biraa irratti fidachuun hin barbaachisu. Haa ta'u erga fide wanni dubbachuu barbaade isinii galee jabduu akkanaa ta'u dubartii cimtuu ta'u akka ishee kanatti. Inumaa intalli Sumayyaan jechuudha kaddirani caalaa cimaa deemti. Jabaachaa deemti. Garuu isheen Yaman keessaan baane. Ammallee Yaman keessa jirti. Yaman magaalaa guddittii Yamaniiti. Ishee keessa abbaa fedhee jiraatu hin danda'a. Inni mtus hin beeku. Hafuura kee dho'ifattee hojjetaan jiraatu. Garuu hawaan hicciitii kana hunda beekti. Hawaan hicciitii kana hunda beekti. Sababbiin isaallee hiriyaan takka duutee boolle kana jalatti awwaalan malee hicciitii hiriyaa ofiin himtu. Jabduun hiriyaa. Miiliyoona feete oka dhiga dhangalaafte. Miiliyoona feete hin himtu. Amma hawaan bakka Sumayyaan jirtu hin himtu. Garuu ni beekti. Yeni habibate goddanyaa'ee jette jirti bar Sumayyaa video kale irratti hin himtu. Bakka jirtu himtu hawaan. Imaraatti anaa odoo taate himu. Saayidoon immoo induu maaliif rifatuudha. Garuu namni ilmaan rifata keessattu ilmaan isaa san irrifata dhugaatti rifata. Maaliif hojjetanii ilmaan isaa san asii ji'a jahamu taa'ee dhabuun isaa sun dhuguma naasuu xiqqaa hin qabne. Garuu Sumayyaan wanni kana akkas gooteef sababbii inni likii isirratti dalagee ayyuu fuudhee miiliyoona lama gabbaree fuudhee sargii akkasitti hojjete kanaaf ijoollee fudhattee badde. Baddeen fagaanne. Ijoollee ishee baddeen fagaanne. Isheen Yaman keessa jirti. Yamaniin ala jiraachuu hin dandeettu. Meeshaa san hunda hoo maal gooti? Tarii carraa biyya biraas argachuu deemuu hin dandeetti jechuuf hin ulfaata. Biyya san keessa ba'uun hin ulfaata. Saudii seenuun hin ulfaata. Oomaan seenuun hin ulfaata. Itoophiyaa galuun salphaadha garuu. Itoophiyaa garuu yoo baasaboortii qabaatte rakkoota kan qabu. Meeshaa gurgurachuu dandeetti. Yookaan immoo meeshaa namatti tarkaabde namni biraas gurguruu danda'a.
kanuma hunda gafide garuu dhiirri kun isin warroonni dhiirotaa kun waan tokko beekuu qabdan tokkoffaa ilmaan keessaniif yaaduu qabdan dubartii bira 2 3 4 5 6 haga fuutan takkitti akka killeetitti yoo guddifattan maal rakkoo qaba maani rakkoon والله بايت الفاتا انا غرو بايت الفاتا غرو ان سايدون بايد كواجرا وانته باي غرنا منياتا سايدون مسكينه غرا لا في سنه ماتي اوتوماتاو واني ودا منجر انما سوق سرجرا بوقونا تكسمون انسان ارغن يرو انت لك نفور انت اللي برانكي قلت جزيره ها قلت مو برانكي قلت كويا لما موتور بيتكو قلبي إسا جابسا تورت لما فاتي ديبيتي انت سافري بقولنا أرغا إسا سامون إسا چنكما غارا مراتو تديما بودا بار ilman isa kana dagafadha beekamta isee fuudhe kanas gadhiisuu danda'a sababiin isaallee ilman isaa duraa sana akkam godha isin immoo barmiira keessa galtee jirti kuni ani gara itti deemu beeku saydoo baay'ee dhukkubaa jira yaan akka odeessutti yaasuun jechuudha kanaaf otokiyaa tokko sitti gammada tokko si gedda sumayyaa baduutti sumayyaan isaan walluluutti namoota hedduutu itti gammada saydoon deebi'ee intala kanammoo kanamaa fuudhee waan ta'eef jaalallee namaa fuudhee waan ta'eef jaalallee hiriyaa isaa fuudhee waan ta'eef la namni bifa laalta malee keessa isaan beeytu irra isaan beeytu tokko si gammada tokko sitti gadda saydoon immoo miidhamee jira sammuun cinqamee gaafa miira biraa keessa gale rakkisaadha dhugaa rabbii isin rakkisaadha ani isin warroonnumti dhiirota maalumaaf kuni barbaachisa maali dubartii lama waan barbaachisa inte tani adabattani maal rakkoo qaba akkasisin jechuu barbaada ani kuni odoo kiyyaa wanti hunduu garummaa akkasuma yaa cimtuu taate kan ani baay'ee takka desna jedhe waan isin dubartii akkana ta'utti baay'ee desna jedhe bakka wallaahi jabdu akkana taate dubartiin akkana gaafa abbaa manaa isii darbellee ilmaan isii sana akkati guddifattu beekti akkati horattu beekti akkati barsiifattu beekti akkati sadarkaa guddaan geettu beekti dubartiin akkana jechuudha dhugaa dubbachuu bakka guddaan geetti ilmaan isillee nama dubartootaaf keessattuu fakkeenya guddaa ta'a dubartoonni nama yaadaa jedhan malee viidiyoo laala malee yoo keessatti hubatan fakkeenya dubartoota sirriitti nu ta'a barumsa irraa fudhannaa deemu ciccimuu qabu cimtuu ta'uu qabna akka ishee kanatti of danda'uu qabna sini galee akkasi